Ana akka mataa kootiitti jechuudha. Ganama mucayyoo tana waa'ee gandaa beekan dhufanii taasan. Waa'ee gandaa yoo laalle mucayyoon tu Hararge nuti Arsiidha. Namni mucayyoo tana bira dhaabate Fadiin obboleessa hii anis obboleettii isaati. Mucayyoon tunis obboleettii teenna qaama kenna. Boru fiddanii gandan nu galchuuf moo? Ijoolleen Arsii fuutee akkana goote jechuuf moo? Maaliif akkana gootan? Ana mucayyoo tana qaama kiyya dhiiga kiyya lafeetii. Yoo jijjiiramte itti gammada. Yoo isin galma guddaa geetti jechuudha Rabbi biraallee itti argan. Maaliif akkas gootan? Hin godhina piliis nurraa dhaabbadha. Mucattii tana gandaanii miti madaalee kan fide. Mucaan kun gandaanii miti kan gargaara. Rabbi jedhaatiin nun jeeqina. Yoo Rabbiin sodaatan jechuu. Mucayyoo tana jechuu jechan taane dhuftaniitti kennitanii pooyintiin taaneen anallee sammuu kiyya nan jeeqina. Isiis hin jeeqina nu dhiisa. Akkasi mari isiin akka waan takka hin qabne saayidii isii osoo hin taane rakkoon nurra jiru rakkoo keessanii waan ta'eef yoo daddeettan bira dhaabadhaa irraa fayyadama yoo dadhabdan immoo seentanii. Fati maal godhan? Fati piliis mee dhaggeeffadhu mucayyoon tu furga dhufte maal godhanii meeshaa kana gagguursisanii ka'aniiti bakka hin jiraa miti qoosaa wayii. Niin baratte haa gurtu. Guruun haa fayyadamu barbaadan haa gurtu. Ummata biraallee dhiisi maruuti yaamma laala. Akka nama tokko yaada dabarfannee waan dubbannee mi yoo dandeette atillee akka reefuun hin jenne san. Fati ilala waa takkitti isiniin jechuu barbaada Dr. Mariam ni beeyta Dubaayin keessa haga turrellee ni beeyta osoo namni waa ta'e anumatu waa ta'a tokko jedhe. Dalaga irratti waa baay'een nama qunnama. Obsa barbaachisa. Obsa kan keemmoo keessaa mucattii sirriitti gorsiin. Ijoolleen Dubaayoo yoo barbaadde jechuudha guyyaatti gizee 100 si maraachiti. Ni beeytaati. Mariam gizee meeqa sitti malee? Keessa ifama jedhuun afaanis hin qabu keessaa warri jettan asirra waan dubbannu. Wanni ani jedheef keessa adda qoy waan ani jedheef jira. Maaltu jira beeyta? Nama dalagatee xiqqooma waa maraatanii kadhachuu Oromoo maal fakkaata barbaada sitti immoo asirratti maraatee yeroo kadhatu ebalu akkana ta'ee san barbaada. Nama dalagatu akka dalagatu hin barbaada. Guyyaatti nu gizee 10 meeqa gadi nu garagalchan namni waa sirraa bitatee hin beeyin. Mucattii tana hin gorsan. Ani har'a yaada wayii fidee ture yoo nama waliin haasa'ee ture. Kaleessa koomantii wayii si barreessa yaadatta Dr. Mariam hirrifadhee eega barreessee booda. Yoo yaadatta. Mucattii tanaa fidi na biraa gargaaruu barbaada siin jedhee eegas immoo dafee rifadhe maaliifi akka ati fidde dhagahee hin rifadhe agasuu jechuun qabu ture maalinni ilmi namaa sihii dalagatu kanatti illee hin hinaaf amma ati fooloo 2,000 namni 2,000 silaalu kanatti illee namni hin hinaaf kun hooma jiru anaa nama 50 yoo na laale guyyatti koomantii meeqa naa barreessan arraba meeqa sii dhufa nama hojii hin qunnama. Mucattii ati maal jettaan seeta tasgabbeessiti haala jireenya ani duraan awwala hin bo'aa ture yeroo na arrabsan amma garuu baradhe siigalee mucayyoon barrakkoon qabdu mucattiin fayyaaletti mucattiin waan waan beeku mucattiin amma ati waan ani siin jechuu barbaadu Arafaat wanni kun akkana jedhee tartiiba qabsiisee yookaan hojii kiyya biraa lixaami dhufanii waan taan godhe san muluu diisisan. Ati amma waan gootu Mariam wanni ati siidhaa godhuu dandeettu takkitti waan ani siin jedhu irraa fudhu mucattii haala jireenya biyya kanaa itti himi gorsi ka arrabsullee ka jecha gaarii jedhullee mucattiin keessan isinillee keessan wanni kana jedhuuf asirratti yoo dubbatamee jedhe nama maraataa si godhan Fati ati dubbachuu qarqaarteen maashaallah tabaarakallaa haga ammaasitu asiin ga'ee mucattiin tun beekamtii kana hunda ka argatte qarqaarsa kan hunda ka argatte sababa keeti garuu yoo isin keessaan hin gorsin mucattii guyyaa guyyaan amma asin haasoftanii borummoo ajandaa biraa fidanii dhufan mucattii tana ammoo haamilee isii cabsan kanaaf ajandaa fide yoo fide amma giltii asirraan dubbachuu ka barbaanneef bareeda beektaan asirratti uummataan gahuun waan jiru ummanni akkana akka gufuutti ta'aaru dubbachuun kenna furmaata malee abbaan fide dubbatami boru kana daran mucattii tana daran haamilee isii cabsan kanaaf maal jechuu barbaade ani kun isii jabeessa isii ligii keessa seensisa obboleettiiti waan xiqqii qabuun rakkoo qabu miti ijoollee duba ati hin beektu anatu beeka hin beekti Dr. Mariam sirritti beekti nama cimaa ta'uun Mariamtu keessa mucattii teessisi mucattii akkaataa hojiitirra namni maama diya waa'ee kanaa bar keessaan haarawaa miti bar mucayyoon tunillee nu haarawaa miti namni hanga eenyu beeku olitti beekaan sii galee
waa'ee keessaallee waan keessaan haasofne fixuu qabnu haasofne waan asirratti illee dubbatamuu qabu waan jiruuf dubbanne malee keessaan nu dhibeeti miti amma miirri mucayyoo nu hin dhibne haalli mucayyoo nu hin dhibne haala ummataati malee kana waan ta'eef asirra dubbanne malee haala keessaa yoo ta'e akkamiin akka fixannuu fi akkamiin akka sirrooftu mucayyoo ol ka'e jennaan ol kaati itti miira Mariyaam hin beetti gataa jennaan gatteetti miskiina waan kana jedhi yoo jedhaniin hin jetti sii galee miti Mariyaam. Kuna malasiiti miti. Waan kana jedhee lubbiyyee waan kana godhi yoo jetteen ol ka'e yoo jetteen ol kaati. Sii galee gattaa yoo jetteen gatteetti. Sababii wanni isiin hin dhibne sinii galee ammaas biratti waa'ee namaati malee waa'ee yookaan warra qeeqaa fi warra hamilee cabsuuf gagguurii ol guurii warra wannuma hin jirre itti guutan kana malee waa'ee isii dhiisaa rakkoon hin jiru. Hoo dandeettan sappoorti godhaanii jabeessaanii isinii galee. Akka kufetti nafu namni hin jijjiiramti ennu olu chaalenjii argaarti kun immoo barnoota namni waa belleessu malee waan baratu kana amma belleessiteerti badiidha ta'uu danda'a badii kanarraa ammoo yoo hin dubbatamne barachuu hin dandeettu kanaafuu amma booda ni baratti isii waan baratu amma itti wanni cabuu osoo hin taane isii arrabsuu osoo hin taane akkana jechuun osoo hin taane amma boodaafuu sirri jabeessaanii kinoo waliin jirra anamma misqaala zarraa xurii qeensa keessaa takka ittiin mufadhu akkuma kalee faana taphadhu waliin taphadha ilmi namaa kamuu hin dogongorti. Dogongora isii irraa ammoo akka barattuu fi isinillee akka dhageettanii fi kanaafuu isheen illee ni baratti wanni darbe wanna hafe ilma namaa ta'ee ka as ga'u hundinuu chaalenjii ka osoo hin argin as ga'u hin jiru ka waa odoon belleessin as ga'u hin jiru waa belleessinee irra hundi kennaa'u kanaaf isiin shamara dhiirriyyuu waan kamuu belleessaa deebi'a intalli shamaraa takka guutuudha miti hir'uudha kanaafuu hirdhina ishee beettee akka jabaattuu fi kan dubbataa jirru malee akka irraa teettanii isii jabeessaniif dubbanne waan kanarraa fi saayidii biraatti hin fudhatina. Ani siin ammallee lubbiyyeen akkuma kaleessa anaaf hiruma akkasii qabaa fi fedhima akkasii qabaa fi wama akkasiitu na bira jira isintu qilleensa irraa hafa malee warroonni kaleessa isii ati maraattu ati jinni jedhaa turtan isintu jinni isintu maraattu malee ammallee awwaan itti taqayyamu hin jiru aariin miidiyaa irra dhufee na dubbachiisellee aarii warra jala qabsiisaaruuti warra elektiriikiitiif jecha dubbadhe malee dubbachuu hin barbaadu kanaafuu boruu raawuu kaastee waan kanaan qeequ waan kana kaasuu ajandaa waan feetan gootanii namni ajandaa keessan dhaga'u hin jiru yoo dandeettan sappoorti godhaanii waliin jirraa jabeessaanii kanuma jedha Mariyaam wanni biraan jiraare waan achirraa fi waan Mariyaam godhi jetteen hin gooti mucayyoo miskiin ol ka'e yoo jetteen ol kaati gattaa yoo jetteen gatteetti fatii arrabsii akkana si godhee bar inni akkana jedhanii gaafa kinoo jette barattan kana itti guutan homaan beektu biyyeen dhuftee atu akkanaatu akkas naan jetti. Ani immoo hin hubadhaan isinii galee akka keessanii miti. Kanaafuu miiran taane keessa seensistanii waan hin taane dubbachiisinaa dhaamsa kiyyi isinit dhaamadhu kan Mariyaamillee waan kanaan adda ta'e isinit dhaamatti jedhee yaadu because sirriitti hubachiiseera sirri beekti isinillee agarteerti haga tokko barattee ni jirti. Kana waan ta'eef akkas isiniin jedha Mariyaam yoo waan dubbattu jiraate negatiivii dubbadhuuti irraa bayaa kalas gara dalagaatti haa jabaattu isinillee Arafaatiin illee fidi waan biraa saayidii biraa wanni akka hin taane. Arafati maqaan keessa Fati yaa maqaan keetu wal keessa harkaa badee kun Arafati si jijjiire. Laali Fati dhageeffadhu amma urgaatiif lubbiyyeen jechuun laal amma lubbiyyee jechuun rabbi siillee naa qajeelchuu anallee rabbi sii haa qajeelchuu Oromoo illee rabbi nu haa qajeelchuu Oromoo dasiin illee gannuun guursisiinaa bilaasha butuchitanii nu warqa. Warqa butuchitanii nu rataa. Lubbiyyee laa argaa kee hin firriidhaartudha. Fati dhaggeeffadhu kaafati. Lammaffaa urgaatiif Arafaati walitti xiqqishuu isii walitti akka aartanii godhatten Oromoon bakka bultu dhabdee rakkatte. Ani fi walitti mufadhu bar ummata na aarsana cufte sababa ummata kanaafuu namaan adda nan baasina adda nan fageessina waliif taanaa yoo dandeettan kootaan irraa fayyadama. Irraa fayyadama. Waliin nu buusuu hin deemina waliin nu naquu hin deemina. Mucayyoon tuni miskiina isuma dhugaa jechuun mucayyoon tun miskiina ani fakkeenya mucattii tana jechuun rabbi hamtu jidduu ta'e na fidiini rabbi waan jidduu ta'e na dhufullee rabbi nurraa haa qabu. Okay. Mucattii tana jechuun akkuma dura hammattetti akkuma dura qabattetti isii ati obboleettii jettanii isiin lakki obboleessa kiyyaa miti isiin jette miti akkuma isii akkuma amala isiititti waliin deemiin. Ani wayi aararee san ittiin aaru bar hin beekani garaan akka isiin hin jenne beekani isiin kalaasii yaani jira miti isiin baay'ee si jaalatti baay'ee waan jaalala sii qabduuf sun rakkoon qabu.
Anu beekaa bara nin beekaa bara. Sun rakkoon qabu daraartuu as jala yoo jiraatte natti hin mufatini homaa rakkoon qabu mucaa bakka rakkoon illee yoo ta'e rakkoo miti. Laa ani si walitti mufadhu bar ummata faamarraa aadan hin baasinaa isiidhaan wal loluu hin dandeenyu jedhaaraan malee. Yaani walitti nu dhibuu hin deemina. Wallahi billahi oromoon tunu jechuudha. Laali fati amma gizee siin nama biraa waliin qoostu nama dabbaraayyuu namatti hin tolu bara waan itti gootan isintu beeka. Maan mucayyoo barre mucayyoo anaaf isiin kai ispeeshaalii kijaaf keessi bar ummata dadhabnee jaalala keenya nu harkaan belleessinaa jechaa fi bara. Daraartuun illee waan kanarratti normaal no waan rabbiin beekne. Kawaan sodaatisiin daraartuu harka dhageettee na sodaattee kuutee isiin kuutee bakka isii yoom na dhibe ana. Kaisi ne bare si wali galla. Illee malaa jedhifte misaal wayna maal ni ka wanni san ka jarattiin deebiin gara biyyas baas me. Ani maqaa lubbiyeetiin shiitii barbaada. Shiitii nama raxii peestaalii keessa naa kaa'ee nama sitti erga. Maqaa lubbiyeetiin. Ishi abeebatii tiyyan shaala. Shiitii birrii dhibbaa hojiidha. Kara waan biraa dhiisati hojii. Kara hojiiti bilila illee asumaani ilaali baga rabbiin nagaan illee si hiike habiibtii tiyyaa rabbii guddatu si yaa godhu ilmallee ilma barakaa rabbii si yaa godhu. Irraa bitaa